nama hiriyaa isaaniitti naman qabamee jira kamaal ko hiriyaa kee irraan baafadhaa irra itti meetaniin yoo qalbii walitti cabne wanna jenna Abu Yahyaa yoo jiraatanii qalbii itti cabeera jirattis Anaaf jechaadha. yoo Isinis jiraatan. hin jiran hin jiran. Namni sirba san awwal argeenatti bilbileen akkaasisiisellee isaanii wal hubatuu dhabne malee mee dubbadha isinillee. Isaan yeroo baay'ee naaf jecha jeeqamaa turan garuu isaaniif shirriyaatiin hin dagadhu qabsoo miidiyaa keessatti asumaanuu Abu Yahyaa galateeffatuu barbaada. Isin komii irraa qabdan immoo ani immoo kan nama eegu robbuma lubbuun kiyyaa sababuma nama murtaa'eetiin asee hidee gaafa mana na iyyaafataniillee badee bira dhaqaa gaafa dubbii namaatti waa hedduu ture. Asuma maqaa uummata Oromootiin galatooma shirriyaa namoonni atumsitan Abu Yahyaa hangafee ulfaadhaa jechuu barbaada. Isin komii keessanitti fufa anatu kaafata komii Abu Yahyaa. Laala waa'ee kana irratti miti abshira waa'ee kee irratti miti jarri yoo miutirraa kaafatanii jiru ta'e nan dubbadhu hin jiraanne hin dubbadhu inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii? نجا كم فيا. Nagaa alhamdulillah baga jiraattanii. Egaa muslimni garaa keessatti waa qabateetuma yoo taa'e rakkoodha. Komii koo si madhee moo keessumaan isinitti madhu? أما مال أنا رومون جت ما تسجل. Ayya. Angga ya bagi kamu gaya tolaja ni. Ima tulen duru mama sana kafa duru ega sedang kaftan kastane tuane wan kontri satungari marak Kongo. Ay keessaan isin man arganneef malee keessumaan haa goonu bakka rakkoon tokko hin jiru inshaallah ta'e. Abshira jazakumullahu khairan. Ani sin dorga Ustaz. Ma bakuma tokko Abu Yahyaa naadhiidha. Yoo isin lamaan taate keessan amma uummanni kun rafeen bulu. Ustaz Faraanii fi Abu Yahyaa maal walii rifatanii ajandaa biratti dhibee namatti ta'a. Dhibee furuudhaaf kaasirratti nuti uummata kana dhibeen ta'a. Yoo khaxaan illee jiraate kullu bani aadam khaxaanumarroo hafiidha kanarratti. Dogongora Abu Yahyaa bira jirtu anatu ammala. Isaan illee dogongora makaafatan. Isinii galee yoo rakkoon jira. Kanaafuu dubbadha cabsaa bira tara rabbi tokko jira. Waanuma asirratti dubbatanii wanti jedhamus miti kun maaliif ammas waanuma diiniidhaan malee waan farhaanii wanni jedhani miti. Jarrillee waan kana akka hin qabanne ta'uu mala irrallee ilaalle ta'uu mala naaf garuu intinii jedhe malee waa'ee diiniiti malee waa balleessanis miti mana garaachi illaa waanuma otoo wanti sun akkas ta'ee jiraateeti jedhu qalbiidhuma na cabee wanna jedhe malee intinii miti waan intinii miti abshiraashe jazaakumullahu khairan keessumaan itti hima waan amanatti nama wanciinquu miti. Barakat. لا أستاذ فرهان أما إذا كافتني رب مجرى نمني دغونغورا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون جاني إذا كافتني أما درو من غافتو الليل دون غافتو بربادني كيسان رو أما كان بيتني وما تكوتو أجندا قدات أيتي دي آخرنا نو إذا كاستني أما أنو كماتو غرو إن بي كل تري دون مات الليمبو ديسل نمات الليمبو أما وقرر تريلا sababa kingi kamaaliif namaa waliin bu'aa turre namni kun gidee tokko yoo dogongore gidee tokko sirraa'uu danda'a. Gidee tokko immoo yeroo namni waa dogongore nama kana kararraa maqsuu irra karaa deebisuu haa yaallu waan jedhu nama hedduun kingi kamaalirra waliin bu'aa turre namni illee isarra na arrabsaa ture jechuudha. Tokko yookaan immoo lafaa ka'ee nama tokko osoo waa jechuun turre sababa isaatiin. Sanillee isallee rabbis barakaa isaa godhu kin kamaalis akka nama kamiitittu ka isarra dogongoro hedduu quba qaba nama kingi kamaal namarratti hin erkatu naman kajeelu waan nama kajeelu nama ta'ee fi dalagatti jiraatudha. Yookaan akennaa naa cabsaa naa kutaa jedhee nama guyyaa tokko nama kajeelu miti. Nama kiisii ofiitti namatti fixuudha. Namni akkana arjaan kun ajandaa yookaan inni gidee tokko tokko isarra dhufuuf dogongora gidee tokko tokko namni isa dogongorsuuf
nama kana gartee gas miira biraa keessan galchinaa dhiisaa jedhee xiqqaa fi guddaa sheekaa fi ka sheekan taanillee irraa dhoorgaa turre ani sirii ka waliin buuneeni jechaanillee waliin waa jenne isarratti Ustaad Abu Mu'aazi waan amma Farhaan jedhu kan ammoo ofitti illee beeku illee natti hin beeku jiru gadoo tuwama jiru Sagaleen isaan biraa ciccaa jira moo na biraa? dhagahame yookaan oma takka oma namni asirra jiru nagamumaa Amma bareednaa fakkaata. dhagamaan jiru Amma bareeda. Sagalee keessatti sirrii neetworkii keessatti sirrii miti Abu Yahyaa. ganuma Jazakumullahu khairan. Namoonni akka waan dogoggora wayiitti ilaalaa jiran yookaan akka waan walitti buune wayiitti ilaalaa jiran. Banagaraachin laay wanti sun Ustaad Abu Yahyaadhaaf sirriidha baru. Har'allee sirrii ta'uu mala har'allee. Anillee sirrii akka waan jarri sirriitti ilaalan ta'uu mala. Maaliif jennaan jarri akka dogoggoraatti kanumayyuu quban qaban ta'uu ni mala jarri. Fakkeenyaaf namni tokko nama kamaaliin maaliif akkasitti na ilaaluu deeman jedheen inni mee bisaaf sirrii ta'uu mala akkatti ilaaluu dhiisuusa. Garuu naaf akkamitti akkas taa'edhaan wanni jechuun mala. Kanumadha malee waan guddaa waan walitti bu'amee waan hin jedhame no akkasii miti. Waan salphaadha. Akka sammuu keessan keessa kaa'atan waan salphaa ta'e kolfitan akka baatan sun dubbadhe irratti tola. Waan guddaa seetanii haasaa jirtani. Isaaniif sirriidha har'allee. Har'allee sirriidha Ustaad Abu Yahyaadha waan sana dubbadhe maaliif jennaan meebi waa'ee miidiyaa kanaaf jecha waan sana wanneedhanii ta'uu ni mala. Waan intinis itti fakkaatina. Waan salphaa jedheedhuma wayii taanatu waa'ee madiinii waan ta'eef wanne jedhe malee waan salphaadha. Inshallah baarakallahu fiikum. Akkasii jazakumullahu khairan Abu Yahyaa kiyya galatooma ulfaadha. Rabbi isinirraa jaallatu. Akkasii yaa jamaa namni yaada qabdan haasaa nuti. Ulfaadha ustaasa keenya dhugaa dubbachuuf ustaas Farhaaniin qaamaan yookiin dhuunfaadhaan namatti bu'uudhaaf yeroo Neetworkii isaa ta'e hongan kooti. Neetworkii abdiiti. Abdiiti isiniin jirtanii namni dubbatuu qabu carraa bileeffaa dubbadha warri carraan argatu. Cufateeti immoo maaki? Namoonni dubbachuu barbaadan dubbachuu dandeessu inshallah. Anis toosin harkaa malee. Khalid faa biliyoon faa namni yaadan kennatiin let's go carraa kennadha anatu marraayu mana dubbadha isinii kennaanu carraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullah. Yaada biraan qabnu yaada hundayyuu dubbattanii jirtanii yaaduma keessanitti quufnee jirra. Kingi Gamaali maashaallah itti gammannee jirra. Duraanuu obboleewwan immoo dhimma diiniitiif malee dhimma dhuunfaatiif miti kan wal dhabu. Dhimma diiniitiif immoo akka itti wal hubatanii immoo walii wajjin deemuuf gara fuulduraatti karoora kaa'achuun keenya maashaallah hedduu nu gammachiisee jira. Galatoomaa ulfaadhaa akkasidha. Jajjabaadhaa isiniin jedha. Kanuma jechuu barbaada waanuma isin dubbatan irratti gammannee jirra. Gara fuulduraatti isa darbe caalaa isa gara fuulduraatti waan khayrii waan gaggaarii waan namni nurraa eegu bakka inni dogoggoretti immoo obboleewwanii waan ta'eef nuti kun wanta akkasii sirrii miti wanta akkasii sirreeffadhu wanta akkasii jenne wal gorfataa walii yoo deemne gaariidha walitti duuluurra aduwwiidhaaf karaa saaquurra yoo nuti wal gorfannee deemne bareedaadha jechuu barbaadeeti akkasii maashaallah jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abdii deebitee jirta. Yaada ajaa'ibaati yaada gaarii Ustaaz Farhaa yoo na eeyyamtan nama biraatti carraa kennu dubbatu barbaadani. Biliyoonatillee yaada bilchaataa akkanaa kana nu amma nama gasti jiru kanaa miti ergaan kenna. Ergaan viidiyoolee ni waraabama namni illee nu dhaggeeffatu nama kumaaf wayii kanaafuu egaa yaada babbareedaa kanarratti wal cimsuun gareen shaadaan qeeqamtu jechuu miti. Namni kamuu ni qeeqama namni waa dalagu nama deemutu gufata bakka dogongori jiru odoo hamilee waliin bakka dogongori jiru odoo hamilee waliin cabsi bakka dogongori jiru odoo hamilee waliin cabsi bakka dogongori jiru odoo hamilee waliin cabsi
hin cabsin. Abu Yahya baadii bi'amee baati niitworkii kireeffadha. Al tokko osoo viidiyoo cuftanii fi barakallahu fiikum. Tarii viidiyoodhaaf ta'inna alata. Allahu fiikum. Tarii viidiyoodhaaf ta'inna alata. Allahu fiikum. Tarii viidiyoodhaaf ta'inna alata. Yoo Mee cuftee amma jirra. dubbadhaa Abu Yahya. Abu Yahya let's go. Ammallee Abu Yahyaan hin dhaga'amanii biyyoon itti fufeeti. Biloon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ani gabii sii kennamne biliyoon dubbataa jira. اوكي بارك الله. سجلين كي جرا. Let's go. ايه بارك الله ربي سنا بارك سندنو. حيو يو نما درا دبتي دبي في تايو نما درا نما بورا دبتي مو دبي في تجلاني. والله أنا كان بودا واني يادا كنا دو تقولين كاب يو غم ماتريب سكيو تاي ماله. تكو فرت يو بدي سكينيا حالا كنا يو كان مو حالا غم ماتشو تاين حالا kama kingi kama lesinilleen rabbiin irratti gadi sanaa dhaabu rabbiin isin barakeessu. Wanni darbeera kan isa dhufuu sirreeffachaa akkasumas immoo waan dogongorri bakka kana jira sirreeffadhu keessaan namaan jecha haala kanaan deemuun gaariidha barakadhaa rabbi isin barakeessu maashaallah ani xumuradheera yaada wakka qaba. Okay, ulfaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al Musa ya ahlan Riyad dubbadha. Ini bagaimana sagaleen kiyya? Akka gaariitti. Yeroo jalqabaatii fi waan jaan TikTok jaan kana irratti ol seenuu fi akkasuma immoo isinii wajjin hin dubbachuu yeroo jalqabaatii Hamzaa Shimfaan gaafa dhufe nan barsiifne. Kanaafuu akkuma tasaa seenee marii irra jirtan argee mariin irra jirtan immoo waan bareedaadha namni waan jiru irratti wal mari'annee waan Kaasini haa godhu dalagaa teessan hasanaa tamiizana teessanii rabbi isinii haa kaayu dhimmuma duratti Farhaan kaase sani Farhaan dhimmi amma inni duratti kaase suni dhimma guddas ta'u xiqqas ta'u egaa sirra ka'e gurra nam haganaa egaa kaseenu tahe waanuma guddaa se'ee namni akkasii hubatuu danda'a. Waan guddaa se'ee hubatuu danda'a. Anaaf isaan keessaanillee wal gaafannu dhiisnus osoo na gaafatanillee wanti haga miidiyaa dhiisee iyyuu nama wal arguu dhiisee waggaa durarraa ila haga dhaatti garaa naa kaayatanii taa'u jiranii waan san eega miidiyaa irra kaasan warri miidiyaallee haa dhagahu osoo waan san Farhaanitti deebi'ee yoo dogongora kee ta'e uummata kanaafutti dogongora kee kaafadhe jechuu barbaadeeti Kingi Kamaal. Dhugatti gaariidha anillee maaliif anama isin lamaan jidduu waatu taa'u don taane uummata baay'ee jiru kana jarri kun waan summii guddaa wayiitti fudhataa himmi hawaasa anillee afaan keessan kan Ustaaz Farhaan qallal godhaati shoorti godhaati waan kana ati waan kana jagoda Ustaaz Farhaan dhiifama malee ana dogongora qabata. Wallahi ijoolleen shonkoraa beekte hojjettee isin diddan hagam tokko namni na ijoolleen sun nama bituu dide sanatti dallanuu malti garuu nama bituu dide sanaaf sirrii ta'uun hin mala isinii galee
Kanuma jechuudha waan guddaadhaa miti isinitti meera jechuun ijoolleen tokko shonkoraanaaf jetti yookiin wasfaati sitti taa'ee dide ta'a namichi dide sun namni beekaa suni yookaan ilkaan sirraa cabsee dide ta'a. Inni didame immoo ijoolleedha waan ta'eef akka tasaa meebii qalbii maqqabate gaaf tokko shonkoraanaaf itti naan didaniiti jedhee sammuu qabatuu danda'a namni jedhe malee waanuma kana akka shonkoraatti qabatanii dhiisan ijoollee wanti nama cinku tokko hin jiru ani akkasitti ilaale. Akkasumaan gammachuu ishee garas of keessaa darbadhee bahuu laata jedhee malee waan amma kana waan ta'e dhumiti. Dubba ala Ustaz Farhaan dubbadha waan rabbi fide dachiin hin hanqiftu. 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 Battanii qulqulloofne bira taree nutti tola garuu dhiifama. Rakkoon hin jiru ayyee shagga jettaniiti. Maaltu jira beektani akkuma garee shaadaa kana jalqabneen bara sana keessatti kophaa akkoon qabsootti seenee akkuma beekamu namni asirra hin jiru. Garuu immoo miidiyaa irratti yeroo sanatti namoonni guguddaan jiru jedhamnee nuti kabajnu. Daawaanis ta'e du'aaidhaanis ta'e isaanii fi Abu Yahyaa kana Abu Yaasir kan hin jirani. Ammallee Riyaad Gammadaa kun illee hin jirani. Waan kana isaan qofaa miti nama biraatti illee keessaan dubbadhee waan qalbiitti cabee jirudha jechuudha. Tujaras akkuma kana argadhe guyyaa tokkotti muun kun oolu. Innis maalinni akka taatee waa'ee ijoollee Islaamummaa dhuftu kun baay'ee nu rakkisee akkuma isa dhiyoo kana dubbannudha. Yaadni jalqabaanaa dhufe yeroo mana ijoolleedhaa isa jalqabaa bitu tokko. Kanaaf kana akkasumatti cal jedhee jalqaburra jedhee namoota beekamtii qabanii fi du'aa'ee godhan jedhee isaan keessaa Abu Yahyaa kana meena bira dhaabbadhaatii du'aa'ee godhaa ijoollee kanaa fi birrii wayii walitti qabnee mana binnaa jedheenii jennaan maal naan jedhan kanumaan qalbiitti qabame waan guddaadhaa miti. Meebi sheekina gochuuf ta'a meebi hattuu miidiyaarra baay'ate ta'uun hin mala kanaaf isinii jechaa jira. Jaraaf wanti godhan dhugaan ta'uun hin mala. Mee itti ilaallee itti qoranneeti waan kana maal jennee jedhanii akkamitti kun amma ta'uu hin danda'are qabeessinii galina diduu isaaniitu qalbiitti cabe kanumatu. Ergasiitiin khalaas kophaa kiyya waan kanatti murteesse galee rabbiin illee nama milkeesse isaan qofa miti namoota gurguddoo kan biraatti illee dubbadheen ture jechuudha. Maqaa isaanii bakka jarri jirrettiin kaasu gaaf jarri dhufan illee nan kaasa. Kanumatti xiqqoo qalbiitti cabe kanuma dhaafuu akka jedhuuf barbaadeetaniini jechuun jaraaf sirrii ta'uun hin mala isinitti meera. Diduun isaanii meebi hattuu miidiyaarra baay'ate ta'uun hin mala. Waan didaniif qabu ta'a. Wanti kun immoo wanta dhimma muslimootaa ta'e osoo jiruutu osoo akkasitti jechuu barbaade. Kana Abu Yahyaa dubbadhu naanuma dubbadhu malee waan guddaa miti. Murtannatti fakkaate Ustaz Farhaan maashaallah kalla. Komiidha kun namni obboleessa ofii nama heddatu tokko waan akkanaa fidi waan akkanaatti irratti na gargaari yoo jedhee nama abdatanitti hin aaran. Nama abda odoo nama biraa taraa taate irrumaa gaccufatanii dhiisan. Nama jaala. Farhaani Ragama. Dursee natti nimne Ustaz Farhaan sa'aatiif daqiiqaa olii yaadadha. Akkuma amma karaa deemu namni onna darbe kana asuma tuktukii keessa deemu namni onna seese nama onna seese quban qabu. Isaan dhimma sassaabbii mallaqaa irra jiran gaafa sani. Sassaabbii mallaqaa irra osoo jiranii waan akkanaa hojjetu jirra waan akkanaa godhatu jirra waan kana irratti waliin hirmaachisaa du'aa illee nu godhaa jedhanii natti dubbatanii turanii natti dubbatanii jennaani natti dubbatanii turanii wanni kaaftan waan guddaadha mee muitii godhadha wanni kaaftan waan guddaadha. Waan eegasan immoo bu'uura boru of duratti waan guddaa ta'uuf deemu waan kana irratti nammiin gugurdaa akka raayyaa fa'aa jedheen jalqabuma lafaa kaase nammiin akka raayyaa nammiin akka sheerriyaadii nammiin gugurdaa kanneen
irratti mari'achiifne waan kana gamtaadhaan wajjannaa jedheeni achirratti isaa wamanaan jedhanii waa'ee sanillee mari'achiifne maal naan jedha sun naan barbaachisu rakkoon qabu jedhanii jennaan amma yeroo san eega ammaa naan jedhan jedhee haga tokko bira ture du'aayillee godhee namnillee hirmaatee dhufee namni hedduun birrii gurguddaa kenneeyyuu in yaadadhaa gaafsan Shamsaddiin tokko amma biyya galee Shamsaddiin tanii namni hedduun gaafsan birrii gurguddaa kennee akiraan ka'ee biraa bahe akira ka'ee biraa bahe ani akka hammeenyaatitti illee fudhanne hammeenyaafillee hin jenne gaafsan osoo dura lafa jala waan akkanaa hojjetu hennaa Abu Yahyaa nama waliin jiru tokko irraa nama tokko waan kanan waliin hirmaachisadde osoo jedhanii dide sirriidha. Amma ati karamaa oduma deemtu waan kana koota gora akkana godha oosiin jedhani waliin lafarratti mari'atii waan kana hojjetuun si dhibba akkamitti akka hojjettullee adeemsi kunillee maal osoo hin ta'in maal akka ta'e osoo hin qoratin maaliif akka deemamaa jiru odoon hubatin waan guddaa kana ga'u kana keessa seentee waan wayii hojjetuun si dhiba waan ta'eef kanumaafan jedhe malee khayrii jibbaafii miti. Miidiyaa kanarraa haga dhufne argitaniirtanii hundi keessanuu tokko haga gartee asirratti waa hojjetaa turre khayrii hojjetaa turre jennee of yaanna malee hamtu yookaan sharrii asirratti waan takka hojjedheen beeku jedhee gara kooti of yaadaan namni immoo badii masiikaa akkuma ta'ettillee ta'u nama jalaa nagaan baatu ani hin yaadadhaa gaafsan akkana jedheen malee jibbaa waan kana khayrii kana Ustaaz Farahaan oofan kana haqiiqatti ani keessa kiyya rabbiin beekaa jibbaa takka hin qabu wallaahi wabillaahi takka jibbaa takka hin qabu garuu immoo mariif akka oolu kaayeefii ture mariif haa taa'u namaan haa mari'atamuu namni gartee waan kanarratti gadi fageenyaan haa mari'atuu waan jedhu ammas gareen shahaadaa karaa dhaabbata guddaa wahii ta'eetii miti dhaabbanni isa taru gugurdaan meeqatu jige ila isinii galee fakkeenyaaf miidiyaa Nuural Hudaadha miidiyaa du'aata meeqa ol baase gareen reediyoo daandii haqaadha dhaabbata gugurdaa ka ta'e deebi'ee garagale isinii galee ammallee akka nama gartee gasiimmoo waan kanarra bakka gahee yookaan immoo irratti milkaawee wanni kun xumurameetiin nama komatu osoo hin taane haga amma deemaniif ka kana booda deemuu hedanillee mariidhaan nama horatu mariidhaan nama ofisisuu waan kanarratti gartee gasii hojii ciccimaa hojjetuun osoma jiru komiif yeroo hunda of lafa keenne wal lafa keenne jechuun gaarii miti anamma reefi issaalfadhe gidee Kingi Kamaaliin kaasanii hin sirbita namni wayii gabi mo'ee nu jedhu kakaasu san yeroo san hedduu san saalfadde yeroon kun yeroo tokko wayii qaata keessa ka'aa ture Kingi Kamaal tana durallee manuma nama 1,000 wayii kana keessatti seenee ani waan duraan miira keessa seenee hojjedhe kullii dhiisee jira naa beekaa jedhee dubbatee ture. Dubbateellee hatta garee shahaadaa kanallee qeeqaa ka ture namni moggaasa kana moggaase garee shahaadaa jedhee waliin arrabsaa fi waliin qocalaa turan isuma kana fa'a deebi'ee dhiisuu kiyya mirkee birrii 10,000 kennee dhiifama naa godha an waan dura gartee gasii immoo wajjadhu kulli irraa deebi'eera jedhe hadha immoo deebisanii kaasu waggaa gahe hedduu na saalfachise waan akkanaa kana dhiisuu qabna boloon kiyya waan akkanaa kun hin barbaachisu namni dogongora tokko eega dogongoree sanumaan deebi'anii waggaa 5 boodallee 6 boodallee kaasuun gaariin ta'u Kingi Kamaalii yoo ta'e an lafarratti beeka nama miidiyaa lafarratti sirba dhageeffatuu miti sirkii isaa keessatti sirbaa miti waan tokko nama gartee gasii immoo qabu miti silkii isaa sikiriitiin qabu silkiin isaa sikiriitiin qabu an silkii isaa kulli keessa deeme maal jetta silkii isaa keessa dhalaan takkan jirtu sawwaramtee
waan isin ajaa'ibu keessatti wallaahi billah nama lafa irratti keessummaa keessummee dhaabaa isiniin hin jedhe isin waliin hirmaataa turre akkamitti akkasii yaaddanii lafa maxxan immoo na dhibe kanuma jedhee irraa bu'a jazaakallahu khayran. Wayyakum khairan inshallah tun boyilmi yaada korratti kennadha waan dubbattan irratti jechuun waa'ee King Kamaal ibnu dubbata asilas dubbannee ture waa'ee isaan dubbannu inni jalqabaa I think durseenis ni barreessa irratti dhuftanii osoo hin taane kan isinitti hime durseenis ni barreesse keessaanii waan akkas akkasii goona du'aa inni godhaadheen kan keessaan barreesse waan sana isinitti hime isin akka waan tokko tokko yaada tokko tokko achi nu jalaa dheeressuudha barbaannaan namootas mariisisee jira namoonni irra caala gammachuu qabanii waan kana irratti isin jedheetiin wannan jedhe isin dura iyyuu raayyaas mariisisan isinitti hime raayyaas mariisiseera jedheetanii kan booda laal biratti dhuftanii asumaan shamsummoo maal jettani faranqaa cabduu nuun galchine birii baay'ee galcheettan shamsuun agarraan koo magaalaa keessa. Sagaleen keessatti quuqqamumaa dhustaas. Okay. Al tokko deeqaa tokko. Amma nagaamame? Amma sirraa'e maashaallah. Wanni hin jedhe an dursee waan kana isaanitti hime malee booddee irra miti kan itti hime dursumaan dursee itti hime akka tasaa laayif irratti dhufanii numa galanii kanarra jirra inni itti himne malee jala bu'ee miti kan itti hime ustaad raayyaa sootee san dura zuumii keessatti karaa marii wayii irratti wal agarree itti himeera yaada kana itti yaadne hunduun harkaa dhedheeressuu barbaannaan dubbisaa waan dheeressan waan taaneef ofii kiyya kophaatti seene rakkoodhaa miti. Gaafa nun dhufne namoonni baay'ee birrii guguddaa kennaniiru jettan namoonni kennaniiru alhamdulillah maqaa isin kaastanii shamsuu jennaan immoo dirqama erga kaastanii farankaa tokko cabduun gashine shamsuu isin jettan. Jara keessaa kan lama niyyati tokko Abu Fadli gashatanii inni garuu gashine. Egaa qaree immoo gashuu qaba ture amaanaadha kan inni ofirratti fudhate inumaayyuu ijoolleetti ergaa ture jechuudhaan birriin wanneen birrii qoosaadhaa miti kan inni niyyate. Abdiillee nutti ture jechuudha. Asumaa nutti nagaha kana duras jedheera ittiin gaammas taanaan. Kabraa dhaabbanni garee shaadaa akka waan bakka guddaa geetti nu kumattata wallaahi billaahi har'a yoon du'anaaf bakka guddaa gee jira garee shaadaa wallaahi. Dhaloota itti kennuu malee wanni nuti nu hafin jiru dhaloota bakka amma nuun dhiifnee irra dhaloota itti kenneeraan gama kootiin waa'ee garee shaadaa irratti alhamdulillah xumuree jira waruma dhaabbadhee mul'achuu ta'e malee wanni nuti natti hafe tokko hin jiru akka kootti jechuudha. Naaf bakka guddaa gee jira alhamdulillah ijoollee islaamaa garee shaadaa irratti hojjetu baay'ee mana ijaarurra nama ijaarreera alhamdulillah. Nama bakka nu bu'u baay'ee bakka qabna yoon irra du'e namoota hojjetan baay'eetu jira alhamdulillah rabbil alamin. Kan lammaffaa waa'ee dhaabbataa dhaabbanni duruu qabeenyi duruun bada hin dhufa jechuudha. Yoo rabbiin kan dhaabbanne kan awwaan dhaabbate irratti gammadeera bakka guddaa nu ga'ee jira gareen shaadaa alhamdulillah. Ka duriirrayyuu daballee kan biraas godhannee jirra kunuu waan tokko. Yoo sun itti nuufufee qabeenyadha qabeenyi silaa hin baddi yoo feeteen teessi yoo itti nuufsise alhamdulillah rabbil alamin yoo baddes alhamdulillah nama malee ka barbaachisu waa wannaa jedhuudha miti alhamdulillah bakka guddaa geenye jirra kana caala hojjetamuu qaba ganaa hojjechuudha qabna garuu bakka guddaa akka waan gee jetta alhamdulillah nuuf bakka guddaa nu gee jira waan hin jirre tokko argamsiisanii bakka guddaa namaa gee jira akkas alhamdulillah rabbil alamin nu waan tuffatamu miti nuuf jechuudha barakallahu fiikum ulfaadha galatoomaa isinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faraani isaan illee amanne amma muraanni keenya nama muraanni waan kana kaafneef komii jirtu san qulqulleessinee hawaasni illee waan guddatee fahamee ilaaluun garaanumaan Ustaz Faraani illee afooftu jedhanii Abuyaa illee afooftu jedhanii tokko jedhan lama jedhanii maaliif dhaabbanni guddaan dachii kana qabatillee yoo tokkummaan hin jiraatin yoo wal dhageettiin hin jiraatin hin diigama jechuutti fudhatan malee dhaabbata kana xiqqeessuuf yookaan hin jigaafii miti. Ammallee san naa hubatanii lakin Abu Faraani hin deebisaa. Ustaaz naa hubatu maan naa hubatu siif fakkaate bakka hin geenne amma boodallee qarqaaruu dandeenyaadha waan jedhu malee qarqaaruu dandeenyas qarqaarsisuu dandeennallee bakka ga'een dhumanne wanni kun ijaaramee bakka hin geenne bu'uura kaa'ame dhagaa bu'uuraatu kaa'ame waan kan haqiiqatti akka nama bakka ga'ee garee shaadaa yoo ta'e gizee miidiyaan kun hin jedhe Qamar Hussein nama kumaatamatti laakkamu garee shahaadaa qabsiisaa turan akkuma isaan Abdurrahmaan Xaalibuun Dallaafa akkasuma ustaaz Taayir Faallee jira namni osoo miidiyaan kun dhufee tuktuukiin kun hin dhufin durarraa namni shoora guddaa taphate ijoollee xiqqaa tahee
gidee darsii keessa jiru irraa kaasee namni tokko namni gartee gasii immoo pheenxee ta'e tokko seen harkaa ba'ee hin jiru. Qamaru seen harkaa baddaa laga keessa deeme qilee mara keessa deeme itti fufsiisaa ture. Haga dhaati itti fufaa jiralleedha. Akkuma san illeen jechuudha. Akkuma san an Abu Mu'aaziin arge achirraa Abu Mu'aaz fa'a argee tokko yoo du'e tokkomattu gartee egasii immoo itti hafa. Wanni ani jedheefillee Ustaaz Farhaan wanni inni amma gartee dubbatee dafee bu'eef hin beeku malee gareen shahaadaa ijaaramee bakka hin geenne galmi isaa guddaadha ganaa nu hafa amma boodas hojjatuu dandeedha waan jedhurraa dubbadhe malee jechuu barbaadeeti ibsa irra deebi'ee wannan isin ibsu. Isinii carraa kenna nama biraatti illee anillee yaada Abu Yahya. Kingi deebisme firaan hin deebisme waan dubbanne firaan hin deebisne. Amma deetaran qabu abdiin haa galchu Ustaaz Farhaan illee adeemanii yoo deebi'uu baatanii jala jiraatanii jecha Abu Yahya illee ammallee garee shahaadaa dhaabbanni ganaa barbaada ganaa qabsoo barbaada deemsi kun amma fakkeenyaaf miidiyaa kanarraa lafa bu'anii deemu jira akka Ustaaz Xaayiroo Galatoo kun miilaan fa'aa bakka hedduu dhaqan qabsoon ganaadha dhaabbanni kun ganaa humna barbaada utubamuu barbaada yaada jedhu sanitti hubadhaa akkasitti hawwatan Ustaaz Farhaan illee kanaaf jechuu barbaadeeti. Shee Adam kun dubba Sanu Abu Yahya Abdi Raggasa Kingi Kamal Sheikh Kamal Kingi sinin jedhu Sheikh sinin jedha hundummaan keessan martuu harawata malleerra deebi'a assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barbaada. namatti si buusuuf wallahi namni silaati cimaa jettuun keedadha Abu Yahya maaloo luunii dhabe jedhan Shee Adam Abu Yahyaan sa'atii takka odoo nan gortiin odoo naan illee lendisu walirra dhaabbannu siif jecha nu arabsaa jiran mee anaa miti sheriyaa siif jecha arabsamaa jirani sheriyaa koomantii achitti namni waan arge gurbaa kana isintu goobse nuun jedhani yoo ufillee arraba ummataa kanarraa dantaa dhabde nu laali waan badaan dalagin sa'atii takka daqiiqaa takka bira hin tarre jechuudha. Nyaata nyaanni osoo nyaata saniin xumura kana dubbatan guyyaa takka odoo waan na gosu hin dhiisin. Abu Yahya akkasin na hubadha Shee Adam kiyyaa. Wanni kun taateedha. Namni waan hamtu irratti na gargaare tokko hin jiru. Maali abdiin isaan qaban akka kanatti iftoominee waliin dubbanna. Gaaf tokko gurbaan hundiin kana bu'aa buusa. Sheriyaadiin amma Abu Yahya asii wal bare. Wallaahi watala Sheriyaadiin haala rakkoo keessa ta'e wal beekna qaama wal beekna bakka jihaalli mijataan ta'e wal beekna jechuudha dubbatuun kasu laakiin namni lafatti si argee fi namni biraa walatta amma irra caalaa ustaazota ani hedduu wal argine jira amma laala sheeka guddaa hundee sagalee shahaadaa dura kalafa jiru kitaaba barreessa ustaaz Xaahirii qaama wal agarree kamaaliin sun simaa jedhanii mataa kanatti illee akka waan naa qaqqaraanii wani du'aanii naa godhanii na bira deeman ana akkuma dura isiniin jedhee namni na bira dhufe natti mufatu natti naaru wallahi natti mufata odoona eebbifne na bira hin deemu jechuudha hatta waan hin daganne keessaa ishee Musa Su'aala angoma arga gammadde barbaadu tana kinguma barbaadu tana argattu malee du'inaan jedhan abdii san qaba du'aayin suniin hawwaatama angoo argadha deem barbaada abdii qaba akkanuma jechuu barbaade ulfaadha yeroo gaarii waliin dabarsine abdii na dhagaa jirta sagalee keen jiraame Yen an akkas yeroo bareedaa ammallee immoo absoo ciccimaan nu eeggata waan hedduu dalaynaa waan hedduu dalaguuf sagantaa qabna kana cinaa keenya dhaabbattanii waan kalee darbe dhayxaniin hooqina waan anama gisee tokko miira keessa galee isin arrabsee dhabe amma akka waan islaamummaa keessaa baaneetti ilaaltan kadhaa gilee takkatti
anu baba kufri beina wana amilla keessa nama baasu beina namni nutti nimu khata amma namni waan rabbi tokko barleesse waan gabbee dhiifama nama gaafatu hin qabu rabbi ofiitti toobaa deebi'a sigale namni kenna waan rabbi lee barreessite kootu dhiifama na gaafadhu jedha imaama itti taa'ee kuni taa'amuun qabu irra caalan kenna wallahi tallahi ka kingi Kamal Abdallah lee dabalate waa dhageeffatu aalima carraa kennu beekaa caqasuun amala nuti ta'uu qaba sigale amma feemasi miliyoona tokko qaboonna itanii nuti iyya waan irraa dubbatu beeku mataa miilan beeku adde waan jedhu sigale nuti nama hayyuu as finnee ka jechi isaa daawaa ta'u ka haasofni isaa ilmi wal qabatu ka qur'aana hadiisa wal qabatu ka cadhisuun isaa illee daawaa fudhatama qabu akkas of duraaf kaawon kenna ummata feemasiin ta'in hayyoota gurguddoo as fidu amma tokko dheengada maal jedha namni wayii namnummaan guddaan ka islaamatu sirriin jiru ka islaamatu akkas hin jiru gana daawaa kaafira waamtanii beentee waamtanii shahaadatti jedhan ka islaama rabbi sadii jechaan jiru waan tokko barleessa akkuma kingi kana waan xiqqoo sheer godha kun immoo rabbitti tokko waa sharrakee shirkii guddoo keessa jira ummanni is daawaa godhan duraanii rabbii tokkochatti waamaa turan salaata dura ka qara islaamummaa keessa jiruun salaati ibaadaa ta'e jabaafate kan yaachisuu qabu ka rabbi sadii jedhu jechuudha. Kun naamusa ni sirreeffata. Sabaayiidhaan sirreessina. Namarraa laalee barata amma laalaan bakka qabdii kanarraa sultaan harkee naamusa jaraa kana cal'isuunu yoona kuumanti jala kanaan akka waan islaamummaa keessa waan nu baasu dhala inni itti ilaalidha. Waliigalteen ittifaaqa jechuudha malee yeroo gaarii abdii ergaan tokko si qabu tokko kun haarawa kuma 400 qabu kuma 600 barbaada. Takka keessatti kun uummata nama 300 dura si kennee jira. Kuma 600 barbaada. Ati uummata viidiyoo dalaydee waan goote kuma 600 galchita kuma 200 fi kuma 137 wayitti fidde ani immoo surprise adda odoo nimne miliyoona jedha. Maali jechuun hin jiru immoo. Ati surprise na goosiis uummata kana itti waamina baratan tokko kanarratti ani surprise humna kiyya jechuudha beektaa. Fattaqullaa masxaatum jira quraanni jechuun haga dangaadii fi sodaatan kanallee kilaafina sheekonni garuu siillee waan danda'u godha namni waan ulfaadhaa yaa sheeka kenna asi rihaaditti illee hidhameen jira birana dabarsi jedha sheekni tokko isin makkatti gaafan deebi'u akkananii nabichaan sodaadha. Inshallah dhugaa dubbachuudhaaf Kamal Kingiin kun online irratti ka beektanii fi lafatti ka beektan adda addadha. Yoo xiqqaate torbee lama ol gara torbee sadii Kamal Kingiin takataataa nama argedhaani nama gaarummaa nama yaadu nama qajeelaa nama yaadu nama guddina nama jijjiirama nama barbaadu nama wajjin walitti hidhatee hojjetee nama hojjichiisee ofii guddatee namni akka guddatu nama barbaadu nama kana Kamal Kingii kana argee namni keenya ofii guddachuu qofa barbaada malee akka namni guddatu hin barbaadu. Kamal Kingii waan takka godhu yoo jiraate ofiillee guddachuu fedha. Namni biraallee akka guddatu fedha. Rabbi isarraa haa jaallatu baarakallahu fiikum. Ulfaadhu yaa Kamal keenya Rabbi qajeelummaa garraamummaa akhlaaqa gaarii kana Rabbi ammallee siif haa dabalu. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo miidiyaan akkuma silasinii kaasuuf yaalee miira mataasaa qaba. Miidiyaan kun miira mataasaa danda'e qaba.
miira miidiyaan qabu Kamaal kun lafatti miira namummaa qaba. Amala namummaa qaba, amala miidiyaan qabu. Isuma miidiyaa sana immoo amma homaa walirraa hin qabnu, wal hin beeknu, kanaan durallee miidiyaa irratti akka keessan hin beeku. Inni Rabbiif jecha qofa gatii gurguddaa nama nutti jiran. Inni akkasiin wantoota darbaniini waliin jechuun gaarii miti. Namni kamiyyuu addunyaa garaa keessa darba. Rabbiyyuu isa darbe dhiiseetu isa boriidha kan inni nama lakkaa'u. Kanaaf namni takka gaarii hojjetee guyyaa takkaan gaarii sana hunda of jalaa balleessa. Namni takka immoo hamaa hojjetee badii dalagee gaarii guyyaa tokkodhaan akiira isaa tolfata. Kanaaf Kamaal keenya qaamaan beeknaa, itti siqnee argineerra, miidiyaa irrattis of sirreesseera, hin fedhu hin barbaadu iyyuu mul'adhu iyyuu jedha. Nutu keerimmaa hojjechuu qabna jenneetu gara miidiyaatti akka faafa'aa turre. Kanarraan kan hafe addunyaa kaleessaa keessa inni hin jiru yaadachuun barbaachisaa miti. Yaayaa keenya isinillee Rabbi sirraa jaallatu. Akkasumallee Ustaas Faraanillee akkasitti qiimii gara waan dhuunfaa maal kanaaf namanti ni ta'anuu miti. Hundi keenya iyyuu garaagarummaa keenya wal dandeenye tokkummaa keenya irratti jabaannee maal gochuu akka qabnu, maal hojjechuu akka qabnu, maal irratti xiyyeeffachuu akka qabnu nama beeknu ta'uu danda'uu qabna. Rabbi sirraa jaallatu illee amma karaa ba'een jira. Hin guddisna waan guddachuu malus yaa kiingii keenya. Abdii waan tokko jechuu barbaada. Isinillee Rabbi nagaan isinaa galchuu karaa deemuu jirtanii. Rabbi balaa gala keessa Rabbi isinaa tissu. Jazakumullahu khairan. Wanni asirra jechuu barbaadu Rabbiin karaa isin keessa baatan kana karaa khairiidha Rabbi isin haa godhu. Tika ofii keessa Rabbi isin haa jiraachifatu. Haqiiqatti dhugaa dubbatuudhaaf wanni kaafamu tokko yeroo kaafamu gaariidha. Waan gaarii hojjetaa turtanii ammallee waan gaariirra Rabbi isin haa oofu. Barakadha ulfaadha horaa bulaa deebanaa. Rabbi tika ofii keessa isin haa jiraachifatu. Wallaahi wabillaahi waan gugurdaa hojjetaa jirtanii waan eegasanii immoo nama boonsu hojjetaa jirtan karaa Rabbii keessatti jechuun. Karaa Rabbii keessatti waan guddaa hojjetaa jirtan. Namni irra waamsa caale kalimaa laa ilaaha illallah irratti nama waamaa jirtanii daa'ii dhiyoo hidhame mucaa xiqqaasanii viidiyoo isaa tokko dhageeffadhee waan garaa nama nyaatu hidhamee bakka hidhaa keessatti nama achi keessatti barsiisa kennu yeroo sa'a muraasaa keessa waliin haasofne achi keessatti gartee gasii shahaadaa qabsisee jedhee waan dubbatu viidiyoo dhaga'ee ture. Rabbiin barakaa isaa godhu. Laal hidhamuun isaa sun khayrii isaa ta'e sababni inni hidhameefu ambi hamtuufillee hiitu sababa nama san gartee achi keessatti shahaadaa qabsiisuu Rabbi hiree isaa godhe laale. Argitee sababaa gartee nama san achi keessatti shahaadaa qabsiisuu Rabbi hiree isaa godhe. Hiree isaa Rabbi tolche laale. Osoo ka du'ullee ta'e osoo ka tumamullee ta'e wanna sanirra caalaan hin jiru jechuun li'an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humuri ni'ami jaa Rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam isaaf irra caalaa irra ganiimaan Rabbi isaa godhe jechuu gaafsan hidhamuu isaa san khayrii guddoo Rabbi isaa godhe. Isinis jabaadhaa cichoomin irra jirtan kana waamsa irra jirtan kana Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu gufaata Rabbi isinirraa haa qabu jajjabaadhaati. Imalli ufafoo deemaa jirtan kana fagoo yoo umrii Rabbi isin dheeresse asii achi ammallee waan haga amma turtan kana ol turuu dandeessan. Yoo Rabbi umrii nama dheeresse umrii nafe guddaa baratus dandeettan barattaniillee barsiisuu dandeettan nama hedduullee karaa Rabbii kana keessatti gartee gasii waamtanii qaceelchuullee dandeettan hamileen keessan sanaa ta'u isiniin jedhee isinii dhaama waan guddara jirtanii jajjabaadhaa akkuma sana obboleessa kee saahiba kee jaala kee akkuma maqaa isaadha maashaallah tabaarakallah sultaan alkhayrin barakaa Rabbi isaa godhu. Ani immoo lafarratti namni waa'ee isaa na himee ture wallaahi hedduu du'aa isaa godhe. Yeroo yaadadhee sababa nama san inni namni sun na himeen namni sun saahiba kiyya sababa isaa bakka kana dhaqee waan kana akkana ta'e jedhee na himee jennaan
harama du'aa godhee fi yaadadhee jechuun an waliin beennu isaan ila waan akkanaa kana namni duuba hojjeta jechuun khayrii akkanaa kana namni nama yaada isallee rabbi haa milkeessu kanaa olitti ammallee rabbi isaa mul'isu akkuma sultaan alkhayriin ta'e maqaa isaa guddaa godhe bakka guddaan rabbi isaa ga'u jedhee du'aa isinii godha ammaaf asumaan na of oolchitanii afoo innaa illaa isiniin jedha ka kommenti illee saalfatinaa kanurra caalaattu arrafamee xiqqeeffame irra caalaa namni sirii nama biratti jaalatamu in arrafama kun beekamaan in arrafama si waan siin jedhaa oola dhagaa jira ati fakkeenya ammasuma jala ta'anii waan jedhaa jira nama hunda arrabsaatu oolan kuni beekamaan kun nama arrabsuun waan haara waa miti inumaa namni nama arrabsee hamilee si cabsee mataa gadi si deebisee akka ati gartee gasii doomtu si godha namni keen xabi'aa nama keenna hardhaa miti waliin bubbullee jirra kun immoo nu hamilee nun cabsu wallahi adada isaan nu arrabsaniin adada isaan nu xiqqeessaniin nu immoo amma namni arrabsu warra fooloon isaanii wallahi dhibban geennedha warra fooloon isaanii dhibban geenne warra gartee gasii fooloon isaanii 50 warra fooloon isaanii gartee nama 20 kanan nu arrabsamu fooloo isaanii jala seennee olaal kannino hanu arrabsani hujii keenyatti hufuu qabna hanu xiqqeessanii hujii keenyatti hufuu qabna waan ta'eef hujii keenyatti hufuu qabna waan ta'eef jabaadhaati itti fufaa isiniin jedha wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhiifama guddaa dhiifama ulfaadhaa galatuumaa rabbi isinirraa haa jaallatu jalqabarraa kaastanii hanga hammaatti nu hordofuudhaan turtii galiin wajjin kan qabaattan kabajamtoota hordoftoota keenya ulfaadhaa galatuumaa shukraan isiniin jenna barakadhaa turtii turreerraa waa baay'ee akka hubattan akka barattan akka bohaartan illee abdii guddaa qabna yaa kiingii keenya ulfaadhaa abu yaayaa keenya akkasumallee nama asirratti argaa jiru hundi keessan galatooma guyyaan keessan habareedu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh